Hai akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha har'a seenaa nambaras tokkoon dhufe hojii torbaaf bii keessin turre obboleessi kee dhukkubsiisaa ture dhuga dubbachuu fi seenaa isaa like from the scratch kaasee sanitti mee time dheeraa jechuun akka salphaatti himuullee hin danda'u jechuun sa'aatii dheeraa nurraa fudhataa jechuudha. Anyways akka yaadnee fi akka hawwineetti hin jiraannu wanni cufa harka waaqa jirti galati guddaa waaqafaa ta'uu har'as dhaabbadhe akka waan kanaa sa'u kana gargaare rabbi guddaadha. So maal isaaniif fakkaatee fulbaan irraa kaasee obboleessi kee daba dhukkub ture. Then hin beekamne yeroo duraa like dhiigisaa gabbuyee kan tolchaa fi jechaa turanii. Then finally doktarichi tokko yaabelloo irraatii riferii gara hawaasa barreessa fi hawaasa dhaqqabee hawasatti illee akkasuma laalanii lakkee boomaara aspirationii hojjetamuu qabaa jedhanii. Then finally sun eegee hojjetameen booda leukemia yookaan ammoo blood cancer agarsiisa jechuudha. Dhuga dubbachuu fi waan kee dabarree fi haalli sun akka ittiin darba kammaan kan ta'e salphaatti sanii haasa'u miti. Anyways waaqayyoon guddaadha. Complaint tolchuun barbaadu. Then achirraati ammoo gara hawaasa irraati gara asii Xuqur Ambassaatti yommuu refer tolchaanoo haaq sunitti waan tokkollee hin beeku ture faamiliin na dhossaa turanii. As dhufee irdeebini ammas teessi tolfamee yogguu teessi tolfamuu akkuma jedhamee blood canceriin irratti argamee jechuudha. Waan kee dabarre akkam jedhe akka sanitti hin beeku wanni cufa akkammaan kanaa sa'u miti salphaa miti. Garuu waaqayyoon gudduma dhugaa rabbii guddumnu gargaaree then waan kan dhageenye biyya la deemee akka kimachuu qabu faamilii waliin waliin mari'annee warri sakki riferii nu barreessuu danda'anu waliin dubbannee akkasiin gara biyya Indiyaa deemne jechuudha. Anyways har'a dhufe raafilii sanitti himuu fi then galateeffachuu fi detail waan nu kee dabarree fi guyyaa duraarraa kaasee haa guyyaa dhumaa almost 7 ol maal akka fakkaatu sirriitti tasgabbaa'ee viidiyoo nam hedduu barsiisuu danda'u hojjedha akkasiin na eegaa like asum gubbaan na eegaa gadhiisna anaaf mularrilleen jechuudha. Sunirraa ka gadaf garuu waaqa guddoo galateeffachuu barbaada. Har'a silaa hojii waaqaa ta'uu baatee anas dhaabadhee nam dubbachuu danda'uuniti. Anaa miti obboleessi naa fayyisee waaqii akka nu as dhaabannu nu tolche waaqii guddaadha. Waaqii galati guddaa waaqafaa ta'uuti. Sunirraa aansee ammoo warri karaa kan keessatti warri rakkoo kan keessatti nu qarqaarta waan dandeettanu waan qabdanu waan nu barbaachisu cufa nu bira dhaabattanu galatooma sanii jechuu barbaada. Eenyu jedhee maqaa keessan kaasu hedduu dhisanii so maqaa nam cufaayyuu yaamee hin danda'u garuu in general hiriyoota abbaa kiyyaa hiriyoota haadha kiyyaa hiriyoota gammachuu hiriyoota kiyyaa warri waaqnu kadhachaa turtanii warri yaabelloo kee jirta warri nu beektanu bakka guutuuf faamilii keenya faamilii dhiyoo saniin cufa galatooma rabbiin haja keessan isaanii haa guutu waa yaaddan cufa isaanii haa milkeessu hamtuun isaanii tuqinii qoreen isaanii waraanini bakka jirtanii nagaa naa ta'a. Maal kee dabarree akkam ka jedhu akkasitti taasisuun barbaadu kutaa tokko lam jedhee nam kamiyyuu like nami especially dhukkub kan dhukkubu maammaan keessa akka dabaruu fi maammaan akka tolchuu qabu sirriitti waan mari'aan ta'a. Ammaaf garuu rabbiin ka armaan nu baasee waaqni nu qarqaaree galati guddaan isaa haa ta'u jechaa warri na waliin turtan warri waan kamii keessatti na bira dhaabattan warri odoo hin nufinnu nu barreessan nu gaafachaa turtan eenyu jedhee saniin cufa maqaayamuu hin danda'u. Hedduu san kabajaa hedduu san jaalladhaa nagaa naa tahaa asum gubbaan na eegaa warri rakkoo kan keessallee jirtanu maybe waan isan fayyadu hedduutu as waan nu dabarsin keessatti experience nu qabnu keessa waan hedduu sanitti haasa'uu danda'a akkasiin nu eegaa saniin jechuu barbaada galatooma.